tokko waan nama hafuura baafachiisu hojjechuun hin danda'ama jedhanii yaaduu qaqqisa. Odeessaalee kaanis qabnaan Galaanaa Balay nu waliin tura. Godina addaa saba Oromoo naannoo Amaaraa aanaa Jillee Dhummuugaa fi aanaalee daangaatti guyyoota 3 darban walitti bu'iinsa tureen gama aanaa Jillee Dhummuugaa namootni 10 ta'an ajjeefamanii 44 ammoo madaa'uu aanichi beeksiseera. Hoogganaan koominikeeshinii aanichaa obbo Umar Aliyyoo lolli kun har'a tasgabbaa'uu fi daandiin guddaan gara Dasee geessu kaleessaa eegalee cufamee banamuu BBC'tti himaniiru. Maddi rakkoo kanaa hidhattoota faannoo jedhamu ta'uu ibsuun eegalan. Amma gaafa barii ganamaadha walitti bu'iinsi bal'aan kaleessa uumamuu seenatti seennu ofii isaaniitiif ijoollee gaggeessitoota aanaa isaaniitii kan bulchiinsa magaalaatii bilbila walitti haasaa turre. Wamaa gochuu hin dandeenyu kunoo hamma dandeenyu deemne sana achi garagalanii qawwee nutti garagalchuutti jirani qaamonni tokko tokko hojjaniiti feedbackii nuu kennaa turan. Bitamuu hin dandeenye malli godhamu maali isaan godinaatillee darbilee walitti bilbilaa turre wanti isaanii sun milkaa'uu hin dandeenye. warroonni finxaaleeyyii fakkeessanii qaama isaa biraa fakkeessaa turan ala saniitiin lolli sun ganama saniidha akka buqqee dhoohee wanni godhamu taa'amee ture. Hooggansa naannichaatiif hin bitamu jechuudha hidhattoonni amma naan jettan kun. Hin bitamu qaamonni keessattuu faannoo jedhamu kun hooggansa naannichaatiin hin bitamu. Kanaaf kaleessa wanni raawwate maal inni namni baay'een buqqa'uu qe'ee irraa bahuu dhageenye. Keenya namoonni baay'een lolli sun hoggaa gaggeeffame gandoota gandaan mudhee facaadhaa kan jedhamu gama isaaniitiin kan muralee jedhamu biraan ganda xuquree wadaa'u kan jedhamu baalchiliinis akkasumas wasan qulqulliis bakka isaan gandoonni 3 buqqa'uu danda'anii jiran keenya. Hagam ta'a namni amma naannoo sanaa buqqa'eessa. Bultootni naannoo sanitti jiraatan gaa baay'ina gandoota dandan saniitiin kan bakka bu'uudha. Yoo xiqqaate gara nama 2,300 caala. Akka fakkeenya gaariitti kanan sitti immoo humna addaa naannoo Amaaraatii fi federaal poolisii galchinee turre. Deebisaniiti dhukkaasa irratti banan federaal poolisii dhukkaasa irratti banan. Isaanuma irratti dhukkaasa banaa turan federaal poolisii irratti dhukkaasa bananii humna addaa naannoo Amaaraa keessa namni 2 immoo nama 3 ol wareegamee jira. Caasaa mootummaatiif isin abboomanii gaggeessitoota aanaa isaaniitiif isin abboomanii kana hunda nageenyichi haala saniitiin boora'uu danda'ee isin jedhudha. Irratti garuu edda baay'ee galchinee jirra gara nama humna addaadhaa gara 300 oli ganama sa'aatii 12 booda galchine bakka qabsiifne nageenyi sun haala saniitiin lammatti tasgabbaa'ee daandiinis konkolaataanis jalqabee jira namnis gara qe'ee isaatti deebi'ee. Daandiin gara Dasee geessu sababa walitti bu'insa kanaatiin cufamee ture guyyaa meeqaaf cufame? Kaleessumaaf har'a cufame. Kaleessa yeroo walitti bu'insatii fi har'a ganama sa'aatii 7 maalii kanan jiru ture sa'aatii gara 7 walakkaan booda sa'a 7 boodatti daandiin jalqabee jira. Amma sila naa himaa turtanii walitti bu'insa kana keessatti dhukaasa hidhattootni faannoo bananiini humna addaa naannoo Amaaraarraas miseensotni ajjeefaman jiru naan jettan walumaa galatti namni lubbuudhaan darbee hagamtaa wanti beektan jira. Gama keenya ni beekna gara aanaa keenyaatiin namni lubbuu wareegama gara nama 10 fi namoonni madaa'an gara nama 40 olii kan ta'anidha. Gama isaaniitiin garuu kana jee waliin dhugaa jiru sitti hin jiru. Kaayyoon isaanii maal akka ta'e hin beekamaa maaliif haleellaan kun isaaniin raawwatama? Isaan gama kana keessatti bakka hundumatti walumaa gad deemaniituma siyaasa mataa isaaniidhaa gaggeeffachuudhaaf wantoota raawwatamanii jiranii. Gama biraattiin immoo walakkaan kun immoo aanaan keenya fi aanaan isaanii kun warrootni gama kanaatiin jiru xiqqoo bakka siyaasatti gaggeeffataniidha jechaadha. Maqaan Oromoo kun bakka naannoo kanaatiin jiru wanti tokko hoggaa argame uummanni qotee bulaan asii kun hoggaa ofirraa qolachuudhaaf gaggeeffame taargaan kennamu tokko jira maqaa Onig Shanee jedhamu jechaadha akkasumaan jimla. Maqaa kana namarratti maxxansaniitima namni akka mirga ofiidhaa kan akka hin falmanne ofirraa qolachuu akka hin dandeenye shamaa qaquudhaaf yaaliin gaggeeffamuun jira. Maqaa kanaan sodaachisuudhaaf wanti yaalamuudha. Komii aanaalee ollaa naannoo Amaaraa irratti ka'uu fi ta'ii sana wajjin waan wal qabateef Efraataa Gidimirraa aangawoota dubbisuuf yaallee hayyamamoon taane godina Shawaa Kaabaarraas deebii argachuuf yaalleen milkoofne hidhattoota faannoo haleellaa kanaan komataman irraa dhagahuufis qaamni dubbifamu hin argamne. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu keessaa ji'oota dura manniif qabeenyi isaanii gubatee firris jala ajjeefamee bakka adda addaatti jiraattotni baqatan du'aaf jireenya gidduu jiraachuu BBC'tti himaniiru. Fulbaana darbe haleellaa hidhattootni faannoo jedhaman irratti bananiin qe'ee isaaniirraa erga buqqa'anii osoo haalli hin sirratiin qe'ee isaanii gubateetti akka deebi'an mootummaan isaan gaafachaa jiraachuu jiraattotni
haroorraa buqqaanii magaalaa Kiiramuu keessa haala rakkisaa keessa jirra jedhan ni dubbatu. Keenya magaalaa Maaroo Duwwaa tokkorraa buqqa'e waan ajaa'ibaadha kan keenyaaf nama tokko miti. Maskaram 30 sana inni danda'u jalaa ba'ee immoo sirii masaa dura abbaa manaas hin qabu. Omaa kun ijoollee guddisaa maatiin kommoonni jalaa dhumtee akka yaaqubaa beerota duukaan jiraadha warraadha kuma caqii dhumanii isaan wal gargaarreetu guddinnu ani jalaan ba'ee isaan immoo achumatti dhumate maatiin 9 kumaatti 9 dhume maatii 9 sana arginis nagee inoo waalleesi ani isaan fakkaatiin hin argine qabeenya hin deebine mana kootiin cufanne amma immoo Kiiramuu kunoo akkuma kushiinaatti arganne amma barandaa namaarra jirra amma immoo Kiiramuu katamaarra jirra akkuma isaatti akkuma waaqeen jiraachisetti yoo nageenyerra. Amma bakka qubattanii jirtan kanatti rakkoo akkamii keessa jirtu? Rakkina kun isheen keessa taa'u keessa sareen hin bultu amma waaqayyoo bichaatti beekama rabbi gooftaa malee kan beeku hin jiru amma. Abdii waan tokkollee hin jiru. Handaaqqoon hin jirtu, hoolaan hin jirtu. Abdii waallee hin jirtu sirii mashee waa tokko hin jiru. Fayyuma teenya magaalaa jedhu galli sun immoo hin jiru manni hin jiru. Lafa duwwaatti gallee maal hojjenna inni amma isheen maraatti maal galli kunis maal oosha galaadhaa jiru garuu waan deebistu midhanoonni sila sanoon qabu waliin qabus dhumaniiru na jala waan ta'eef yoo asuma qoraan koo guurradhee man jiraadha malee hin galu hin jedhaan jiran hin jiru qaamanni hin jiru gubateera biran hin jiru maatti immoo gallaa isaan immoo seerri maal jedhaa jiru. Ani maqaan koo Abdiisaa Ayyaanaan jedhama. Jiraadhaan magaalaa Haroodha. Nuti amma gaafa fulbaanaa 30 guyyaa keessaa sa'aatii 6 utuma nagaan teenya hojii keenya geggeeffataa daldala geggeeffataa jiru waraanni nurratti baname. Waraana siltaaneyyii Amaaraa nutti bananiin namoota 22 du'e. Inni kaan madaa'e nuyi saatuma sanaan jalqabnee achirraa buqqaanee magaalaa Kiiramuu ganda duwwaa tokko galle. Achuma qubannee jirra namoonni fira qabanii namoonni ijoollee iddoo biraatti barsiisanii qabatanii firaayii yeroo qabanii fi nuti garuu ijoollee barsiisannee hin qabnu ijoolleen keenya xixiqqaadha. Qabeenya nuyi qabnu manni keenya qabeenyi keenya oofchoo nuyi qabnu achumatti nu jalaa barbadaa'e harkuma qullaa baatee kun rakkannee manuma namaa keessa barandaa namaarra bulaa jirra ammarraatti gargaarsi karaa mootummaa kiiloo 25 qofatti laatama qamadiin ji'a lamatti. Maal amma nuyi du'aamaaf jiraa hedduu jirra malee wanti jiru hin jiru amma mootummaan itti deemee tasgabbeessee siltaaneyyii sana humna hidhatee jiru achi keessaa hin baasne. Naannoo kee keessanitti immoo deebii bifa jaarsummatiin dubbataa jira nuti mootummaan duraa opereeshinii geggeessee sakatta'ee yakkamaa seeratti dhiyeessee nama ajjeesee nama saamee nama qabeenya namaa gubee seeratti dhiyeessee adabbii laatee deebisuu qaba malee akkasittiin hin deebinu onnee didaa jirra. Kana duutti immoo hawaasni rakkatee hawaasni kumaa rakkoo lammiileen himatanii fi furmaata isaa irratti bulchaa godina Wallagga Bahaa obbo Waaggaarii bira bilbilee hin kaasanii bulchaa aanaa Kiiramuu obbo Balaay Dassaalee ammoo yaada OBN'if kennaniin gareen faannoo kan isaan finxaaleeyyii jedhanii waamanii fi dirijjit jedhamu haleellaa uummata irratti raawwachaa jiraachuu himan. Gareen kun ganda hunda keessatti caasaa qabu gandoota akka Haroo, Somboo, Caffee Guddinaa fi Bagin jedhaman keessatti ijaaramaniiti haleellaa gaggeessanii jedhan. Akka obbo Balaay jedhanitti hidhattootni kunneen hawaasa Oromoo hundi akkasumas gaggeessaan mootummaa sadarkaan jiru hunduu shanee akka ta'etti hawaasa qabsiisuun sabni Amaaraa saba Oromoo akka jibbuuf hojjetu jedhan. Hidhattootni kunneen aanaa keenya qofa keessatti ka gurmaa'an miti lixa Gojjamirraas ni dhufu uummata Oromoo nagaa buqqisuu ajjeesuu qabeenya isaa saamuu akka inni deebi'ee hin dandamanne gochaa jiru jechuun dubbatan. Dhaggeeffattoota gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti damee nyaataa addunyaa sababa gogiinsa yeroo dheeraa gaanfa Afrikaatti mul'ataa jiruun lakkoofsi namoota beelaaf saaxilamanii miiliyoona 14 irraa gara miiliyoona 20tti guddachuu akka danda'u akeekkachiise. Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaan gogiinsa waggaa 40 keessatti isa guddaa jedhamuun hubamanii akka jiranii fi dhiyeessiin gargaarsaa sababa waraana Yuukireen keessa jiruun miidhamuusaa dhaabbatichi ibseera.
Barsiisonni Keeniyaa barattoota hayaatan qabne sirreessuuf barbaachisaadha jechuun barattoota daree keessatti uleedhaan adabuun hayyamamuu qabaa jechuun gaafatan. Keeniyaan adabbii mana barumsaa qaama ijoollee irratti taasifamu bara 2001tti seeraan ala taasifteetti. Odeessaaleen gaggabaaboon hanganu. Ejensiin Staatistiksii Itoophiyaa qaala'insi gatii ji'a bitootessaa kabaatii wal fakkaataa waggaa darbeen wal bira yeroo qabamu dhibbeentaa 34.7 dabaluu beeksise. Gosa midhaanii kuduraaf muduraa dabalatee wantoota nyaataaf oolan irratti qaala'insi gatii mudachuu beeksiseera. Jiraattotni BBC'n dubbise jireenyi qaala'ee galii argataniin jiraachuuf sadarkaa rakkisaa ta'e irra ga'uu himanii jiru. Ogeessi dinagdee Dr. Guutuu Teessoo qaala'insi gatii sababoota nageenyaa fi hariiroo alaa akkasumas kanneen biroo wajjin wal qabatee dabalaa jiru yeroo kamuu caalaa guddachuu dhufuu himanii haala kana tasgabbeessuuf yeroon ji'oota haga waggaa tokkoo ka barbaachisu ta'uu BBC'tti himani. Qaala'insi jireenyaa ammata takka keessatti waggaa takka keessatti hangana dabalu jechuun jireenyi hangam ulfaataa akka ta'edha. Amma akkuma fakkeenyaatti fudhannee yoo ilaalle waggaa darbe burtukaaniin kiiloon tokko meeqaan gurguramaa ture isa jedhu har'a kiiloon tokko qarshii 110 qarshii 120 gurguramaa jira. Muuziin kiiloon isaa birrii 40 olii gurguramaa jira. Avokaadoon illee, paappayaan illee, shunkurtaan illee, dinnichi illee, timaatimni illee waan hundumaa yookaan edaan sadarkaadhaa ol kaan isaanii persentii 78 dhibbaan kan dabalatu jira jechaadha gabaa kana keessa. Gaaf immoo gatiin isaanii gadi bu'a. Maaliif gadi bu'a? Inni baay'ee siizinaalii yeroo oomisha inni waqtii takkafa yookaan waggaa keessatti waqtii tokko lama yeroo itti oomishi gabaatti ba'usanii dhaqanii. Oomishi industiriidhaa bahu kan nyaataaf uffataaf manatti fayyadamu. Oomishi qonnaa midhaan dheedhiidhaa boqqolloon seenaa biyya kanaa keessatti kuntaalli takka kiiloon takka sadarkaa kana ga'ee hin beeku. Qamadiin illee akkasuma. Xaafiin immoo hinduu sadarkaa dubbatamuu hin dandeenye irra jira jecha. Kun hundumtuu gaafa walitti ilaalle ilaallu maal agarsiisa? Jireenya hangam lammiilee biyya kanaa jiran irratti hangam ulfaatee akka jiru. Jireenyi biyya kanaa kan inni itti ulfaanne yoo jiraatu persentii 5 caala. Isaaniyyuu warra malaamaltummaan durooman karaa qaxxaamuraadhaan jiraatan irraa kanatti gubbaa ministeeraa kaasee hanga dafqaan bulaa biyya kanaatti hamma jiraachuu dadhabanitti akka ga'anidha. Malli isaa maal ta'uu danda'a waan jedhu akkamiin haalli bakkaan qaalii kuni tasgabbaa'uu danda'a waan jedhu waan 2-3 yoo kaasuu hin danda'an akkamii yoo ta'e. Haala amma jiru keessatti furmaatan qabu. Inni kun jala muramee iftoominaan walitti himuu danda'utu nurra jira. Haala siyaasa amma jiru siistemii siyaasa amma jiru keessatti siistemii hawaasummaa amma jiru keessatti siistemii dinagdee amma jiru keessatti baatii 3 baatii 6 ilma baatii 9 furmaata tokko waan nama hafuura baafachiisu hojjechuun hin danda'ama jedhanii yaaduun rakkisaadha. Maal jennaan sababni isaa waa baay'ee wal xaxaadha. Biyya kana keessa oomishaaf oomishtummaa badee inni immoo nagaa dhabuurraa kan ka'e rakkoo siyaasaarraa kan ka'edha. Inni immoo waan waggaa takkatti lamatti bakkatti deebi'u miti haala qaamatti akkaataatti qabamaa jiru kana. Hariiroon mootummoota gurguddoo biyya alaa wajjin kan gargaarsaaf liqan kennan kan oomisha keenya nurraa fudhatanii oomisha isaanii gara keenyatti arganii wajjin hariiroon jiru sadarkaa miidhagaarra hin jiru. Sababa kana ta'ee hariiroo sana bakkatti deebisuun waan ji'a takka ji'a 2 keessatti deebisan miti. Dhaggeeffattoota qophiin keenya hanganumaa horaa bulaa deebanaa borolitti deebina.